Akkam jirtu daawwattoota tiyyaatiif har'as viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Har'a immoo maaskii fuulaa tokko isinii fidee dhufeera kan muuzirraa hojjetamu jechuudha. Asitti akkuma argitan muuza tokkoon qaba. Muuza kana jechuudha didiqqeesseetiin muraa bakka didiqqeesseetiin mura jechuudha. Warri haaraa taatanis baga nagaan gara chaanaalii kiyyaa dhuftanii subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaa dabalamaa isiniin jedha. Akkuma argitan asitti muuzii kiyyaa cicciree jira. Sanaan booda daaktuu keessatti itti godhadha jechuudha maashinii keessatti. Yoo isa isin qabaanne isin harkaanis shuukaadhaan sirriitti bulleessuu ni dandeessu. Muuziin kan pootaasiyeemiin kan badhaadhe waan ta'eef fuula keenya moisturaayizii akka godhuu nu gargaara jechuudha. Dry skin warri qabdanis fuula keessan isinii laaffisa. Akkasumas moisturaayizii isinii godha jechuudha. Muuziin vaayitamiin B6, vaayitamiin C fi maagneeziyamii fi pirootiinii of keessaa kan qabudha. Akkuma beektan muuziin faayidaa baay'ee qaba. Warri oil skin qabdanis isin fayyada jechuudha. Warri oil skin qabdan jechuudha. Loomii itti eda'uu dandeessanii asitti warri oil skin qabdan jechuudha. Loomii itti edadha. Asitti muuza kiyya daakee dhufeera. Erga muuza kiyya daakee yoogartiin qaba plain tan fayyadamaa jechuudha. Tan homaa hin qabne jechuudha. Fleevarii adda addaa kan hin qabne jechuudha. Itti aansuun damma maankiyaa tokkotti godhadha asittillee jechuudha. Kanneen sadii fayyadamuudhaan walitti qopheessaa jechuudha akkuma argitan. Dibanni kun wantoota gurraacha xixiqqaa nurratti ba'eessisas nu balleessuuf nu gargaara jechuudha. Akka inni addaataa deemu nu gargaara jechuudha. Wantoota gurraachati kan fuula keenya irratti nurra bahanii fi akkasumas umrii malee kan fuulli keenya walitti suntuurra'u kanneen faanurraa dhoorgaa. Baay'ee bareeda jechuudha. Yoo akkanas qopheessuu baattan muuzii qofas daaktaniitiin jechuudha. Adda isaa qophaa isaa fayyadamuu ni dandeessu. Kanneen sadii sirriitti walitti maksiisaa jira akkuma argitan. Kana fakkaata akkuma argitan muuzii kiyya baay'ee sin daakne jechuudha. Akkana jala hin qal'anneef jechuudha. Isin sirriitti daakuu dandeessanii homaa tokko rakkoo hin jiru. Akkanatti fuula kiyya dibadhaa jechuudha. Akkuma harka kiyya irratti argitan jechuudha. Kana fakkaata dibatni har'a qopheesse jechuudha. Kana egaa akkanatti dibattanii booda daqiiqaa ani 10 tura isin 15 tursiisuu dandeessanii rakkoo homaa takka hin qabu jechuudha. Sanaan booda bishaan qorraan ofirraa dhiqaa jechuudha. Daqiiqaa 10 yookiin 15 booda jechuudha kuni jechuun. Baay'ee tokko bareedaa torbaaniin allamas takkas dibachuu ni dandeessu. Akkuma isinitti toletti jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha qopheessuuf illee mana keenya keessatti argannuudha hundisaas. Muuzis qofas fayyadamuu ni dandeessu. Dammis antibakteeriyaadha. Innis baay'ee bareedaadha. Isas orgaanika fayyadame. Viidiyoon har'a kana fakkaata. Akkuma argitan hunduu baay'ee salphaadha. Mana keessan keessatti yaaltanii torbaaniin al lama yookiis tokkos fayyadamuu ni dandeessu. Akkuma isinitti toletti jechuudha. Ani torbaaniin al takka dibadhaa jechuudha. Yoo manatti tolu maaksii garagaraa jechuudha. Kana fakkaata viidiyoon har'a warra jaalattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Nagaatti.